Nagaa fi haraarri jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif baay'atu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii ulfinni waaqayyoof haa ta'u ani baay'ee nagaa kooti isinis waaqayyoon gargaaramtanii nagaa akka taatan nagaan keessanis immoo guutuuf irraa faggatee waaqayyo biraa abdiin qaba maddichi nagaa keenya waaqayyoonni karaa hundumaatti nu gargaaree ulfina guddaa argatu bakka gargaaramtanii araara waaqayyootiin eegamtanii nama yeroo kanaa taatan isiniin jechuun jaalladha. Guyyaarraa baay'ee gammadee dhufeen jira. Isiniyyuu hin beektu jedhee tana yaada fuula koorraayi nama gammadee fakkaatu ture. Bakka fuulli muluun ilkaanuma baay'een gammadee jechuudha. Maal gammaddee yoo jettan immoo amma dhumaatiin afaana tura. Waan gammadee immoo isinii kan qooda jechuudha. Galee walumaa galatti hordoftoota koo kanan baay'ee jaalladhu kabaju waaqayyo warra keessa naa eebbisuu jalqabaa kaastanii dhaloonni amma yoonatti na hordofaa jirtanii akkasumas subscribe like share comment gochuun na jajjabeessaa jirtanii baay'ee eebbifamaa gara sanarraa qabdu obboloota koo maatii haaraan arra gara chaanaala koo subscribe gochuudhaatiin maatii YouTube kootti dabalamaan isiniin jedha. Viidiyoon kun immoo kan isinitti tole like share gochuutiin afaana tura. Yaada jajjabinaas yaada komiis waan qabdan immoo koomentii jala kaa'aa isiniin jedha. Nama isin dhaga'uudhaaf gaaffilee qabaatanii waan hin beeku isin kan deebisa jechuudha. Dogoggora koos yoo natti himtan nama dhaga'eetu deebi'uudhaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanumatti aansee maal gammadee har'a yeroo jettanii wanti ani gammade yeroo darbee waaqayyo na gargaare seera yuutuubii guuteen jira. Har'a immoo paarlaamaa isaan guuteedhaan paarlaamaa yuutuubiin ta'ee jechuudha yoo jettan piiniitu naaf deebi'ee kanaafan gammadee jira isiniin jedha obboloota gogaa namni waan dadhabe keessatti gaafa firii isaa arge baay'ee akka gammadu seeyyuu ragaadha isiniyyuu hin beektu. Namoonni immoo ganaa duwwaan dhufaa jirtanii seera yuutuubii guutuudhaafis waa'een piinii kun maa inni jettanii waaqayyo ittiin sinaa ga'u wanti hundi yeroo isaa eeggatee masin dhaqqaba. Jabaadhaa abdiin kutinaa wanti biran gaamne hin jiru. Aniyyuu asan gaanseenii as ga'ee jira. As ga'u gootiif immoo gargaarsa waaqayyooti. Akka namaatti immoo isin hordoftoonni koo karaa gara garaa na bukkee dhaabachuudhaatiin jajjabinni keessan kunoo jabeessee asiin ga'eera. Boruufis immoo abdii isin biraan qaba. Kana jajjabeessitanii lafa dadhabbii koottis immoo akkanatti himtanii dogoggora kunatti himtanii jabina akkasumatti himtanii na waliin akka jirtan abdiin qaba jechuudha. Anillee akkasumas waliin jira. Egaa namni waliif obboloota kooyaa gaariidha jechuudha. Keessattuu hojii yuutuubii kana keessatti namni kubaasaa viidiyoo hojjeteedhaa fi chaanala isaa irratti sa'aatii 24 hojjeteedhaa fi seera yuutuubii of guddisuu yookiis immoo maatii dabalachuu hin danda'u. Nuti waliif bakka nuti waliif waliin jennee yoo harka wal qabne wal jabeessine wal guddisnaan isiniin jedha. Mukti tokko inaara malee hin boba'u jedha Oromoon gala miti. Kanaaf namni tokko kubaasaa uumaa ofii gochuu hin danda'u. Harka wal qabannee lafa kaayyootii walaa geenyuun isiniin jira obboloota koo walis fayyannee walirraa isaa fayyadamnu beekumsanii tokko qabu isa tokkorraa qoodachaa guddina chaanalii walii keessattis gahee keenya habaanu kan baraa hojii onlaayinii kanarratti wanti waliif goonu hin jiru manuuf danda'ame bilbila keenya qabeenya walii waliif haa taasisnu yeroo qabnus qabeenya walii waliif haa taasisnu isiniin jedha obboloonni wal jajjabeessaa dhugaadhumatti. Nutis immoo seera yuutuubii kunneef jabaannee gaataan yeroo ta'u ofiin jechoota hin taane deeggarsi keessan gargaarsi keessan ammallee nu biraa hin hafiin isiniin jedha obboloota koo as geenye kan caalu biras immoo ga'uu qabna isinis immoo warra isin geenye jabaadhaa inumaa as geessu yeroo isaa eeggatee wanti hundumataa abdiin kutiinaa isiniin jechuutan jaalladhaa hordoftoota kiyya. Baay'ee gammadee jiraarraa gammachuu akkasumatti isiniif ibsuun barbaade. Isinis illee akkanaa gammaddan abdiin qabaatii isiniifis immoo waaqayyo balbala gammachuu haa banu. Namoonni immoo piinii kanaaf eeggataa jirtan dhugaa jabaadhaayii abdiin kutiinaa uuma isiniif deebi'a isiniin jedha. Anillee baay'een ture tarinatu viidiyoo hojjechuudhaaf
ture malee fiiniin naaf deebuudhaaf hin turre galata waaqayyoo. Ni kan biraa immoo akka yaadaatti kanan isinii kaasu dhaloonni ganaa seera yuutuubii guutuudhaaf hojjechaa jirtanii otoo seeramoonii hin guutiin otoo yuutuubii keessan saatiif sabiskiraayibii guuttanii appilaayin godhin obboloota kiyya waan isin barbaachisu lafa jala guuttadha. Fakkeenyaaf paaspoortii keessan qopheeffadha. Piinkoodii biyyarraa lakkoofsa poostaa jechuudha. Kan ittiin piinkoodiin isiniif deebi'u lakkoofsa poostaa keessanii biyyarraa qopheeffadha. Suuraa paaspoortii keessaniis immoo akka mul'achuu danda'utti seeraan kaasaatii qopheeffadha isiniin jedha. Yoo dura ulaagaa guutanii gaafa sana waanuma nama rakkisu miti. Monii ergitanii gaafa moniin isinii deebi'ee bakka poostaa lakkoofsa poostaa barbaachaaf paaspoortii barbaachaaf osoo waliin gadee maal jettanii yeroo isin jalaayyuu sokkasita ta'eef lafa jala qopheeffadha waan hundumaayii yoo sana daftanii to'ii fiiniin kunillee isinii deebi'aan isiniin jedha. Kuni yaada jajjabinaa warra sichi dhufaniif ani qabudha jechuudha. Kan kanarraa naaf immoo dhaloonni seera yuutuubii guuttanii irratti hojjechaa jirtaniif jabaadha. Faayidaan isin yuutuubii irraa argattanii kan dura heegaa turtanii akka dhageessan yoo ta'udha baatiyyuu miidiyaa kanarratti maal qooduudhaaf maal hojjechuudhaaf dhufe isa jedhu sana of keessaan ajjeesinaa jechuudha. Miidiyaa kanarratti nuti maallaqa irraa hojjechuudhaaf faayidaa dhuunfaa keenya irraa argachuuf qofa osoo hin taane beekumsa uumamaa waaqayyo nuuf kenne jajjabina dhalootaaf wanta karaa ta'u wanta beeknu dhalootaaf qooduudhaaf yuutuubii irraa faayidaan argamu kun sababa nuuf ta'uu qabu jechuudha. Walumaa galatti faayidaa yuutuubii irraa argadha jennee yoo xiyyeeffannee deemne isa nu keessa jiru kanatti du'aa deemaa jechuudha. Bakka hin hojjedhu yoo akkanaa faayidaan isaa jedhee amma namni abdii kutatutti gaa wanta ta'eef xiyyeeffannaan keessan faayidaa irraa argachuu qofa osoo hin taane dhalootaan fayyadaa beekumsa hin qabuuni dhaloota fayyada jettanii yoo xiyyeeffattan malee irraan fayyadamu jettanii yoo xiyyeeffattanii xiqqoo akka yaadan miti jechuudha. Kanaaf yaadni keessan isinii wanta dhalootaaf qooduudhaaf gara miidiyaa kanarratti dhuftanirraa duwwatti hin jedhina jabaadhaa isiniin jedha. Waaqayyo hunduma keessan haa gargaaru. Gaa baay'ee irra gola hambaa keessatti ergaaruma qabatamaallee dhaloota biraan ga'uudhaaf haala mijanne keessa yoo jiraachuudha baanneeyyuu boru hin mijata wanta ta'eef har'aa fi wanti hunduu akka yaadnu nu ta'uu dhiisuu danda'a. Dubbachuudhaaf viidiyoo hojjechuudhaaf wanta garaagaraa baannee dhaloota qooduudhaaf yeroo dhabuu dandeenya bakka dhabuu dandeenya wanta baay'eetu hir'ina nuti ta'e argama. Haa ta'u malee mul'anni keenya boruu akkas miti. Boru guyyaan jira jedhaati har'as amilee horadhaa duwwattiin deebiinaa chaanala jalqabdaniif isiniin jedha. Waan ija qabummoo hojjedhaa dhalootaaf karaa ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hunduma keenyarraa waan gaarii barachuu akka dandeenyu waaqayyo nuun haa gargaaru isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa baay'ee isin jaalladha isin kabaja. Waaqayyo warra keessan haa eebbisu. Amma kana gammachuu isiniif qooduudhaaf gidduutti argamee jiraati. Baay'ee galatuumaa galatanirraa qabdu hordoftoonni kiyya. Ammas irra deebuudhaan warri chaanala kootiif haaraa taatanii sabiskiraayib gochuutiin maatii chaanala kootaa isiniin jedha. Kanammoo waan raawwattaniif waan ajajamtaniif eebbifamaa. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti ayyaana waaqayyo keessanaaf jira. Baay'ee tokko isin jaalladha isin kabaja hunduma keessanii. Waaqayyo guddaa godhee isin haa eebbisu jiraadhaa kabajamaa turtii gaarii naaf qabaadhaa.